Jalatattoota qaqqaalii sanyiiwwan koo nageenyi koo bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Baga nagaan gara chaanelii kiyyaa dhuftan. Guyyaa irraa qabadhee kana dhufee amaloota kalee yookiin kulaalitii keenya faayidaan ala taasisan gurguddoo 10 qabadhee isiniif dhufee jira. Amaloonni itti guyyaa guyyaa taasisnu otoo nu itti hin beekin kalee keenya yookiin immoo kulaalitii keenya faayidaan ala taasisu. Kana immoo guyyaa guyyaatti ofuma keenya waan taasisnuuf amaloota badaa kan akkam goone ofirraa ittisna. Isaan immoo maal isaanii akkamittiin kalee keenya eeggachuu dandeenya kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Na hordofaa isiniin jedha. Baroota dhiyoodhaan asitti magaalota gurguddoo nu qabnu kanneen akka magaalaa Finfinnee namoonni dhibee kulaalitii yookiin immoo dhibee kalee kanaan rakkatanii konkolaataadhaan yeroo deemanii yeroo gargaarsi funaanamu agarra. Nutis waan qabnu itti hidhannee hidhii xuunnee bira dabarra. Dhugaa dubbachuudhaaf biyya keenya keessatti rakkoon dhibee kalee hedduu dabalee jira. Hospitaalonni keenya gurguddoon namoota dhibee kanaan qabamaniin hedduu guutanii jiru. Addunyaa irrattis waggaatti yoo xiqqaate namoota miliyoonota lakkaa'amantu sababa dhibee kulaalitii yookiin immoo dhibee kalee kanaan lubbuu isaanii darbaa jira. Rakkoon dhibee kulaalitii kanaa noormaalii namoota umuriin isaanii gara ijoollummaa irra jiru yookiin immoo namoota umuriin isaanii ga'eessas ta'ee qabuu hin danda'a. Haa ta'u malee amaloota badaa nuti guyyaa guyyaa taasisnurraa rakkoon kalee keenya mudatu dhibbeentaa isa caalu qabata. Kanaaf eeggannaa kalee keenyaaf akkamitti gochuu dandeenya? Amaloota guyyaa guyyaatti nuti taasisnu keessaa immoo maal faatu kalee keenya miidhee rakkoo keessa nu gasha kan jedhu kana barumsa gabaabaa barumsa ifa ta'een qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Isaan dura namoonni haaraa haadha duwwaa gara chaanelii kiyyaa dhuftan baga nagaa dhuftanii isiniin jedha. Welcome. Asumarraan chaanelii keenya subscribe gochuun maatii chaanelii keenyatti akka isin dabalattan isin jajjabeessa. Warri kana dura maatii chaanelii kiyyaa taatan immoo maamiloonni koo viidiyoo kana daawwadhaa. Yaadni keessan immoo na jabeessa waan ta'eef yaada keessan koomentii jala kaa'aa, like gochuu hin dagatina, hiriyoota keessaniif dabarsaa. Amaloota badaa nuti guyyaa guyyaatti kalee keenya eeggachuu dhiisuun taasisnu keessaa inni guddaan inni jalqabaa bishaan gahaa dhuguu dhiisuudha. Kaleen dhiiga keenya keessaa balfaa garagaraa qulqulleessuudhaan gara fincaaniitti dabalee balfaan qaama keenya keessaa akka ba'u taasisa. Kana gochuuf immoo bishaan gahaa barbaada. Akkuma konkolaataa naafxaa nadaajii malee socho'uu hin dandeenye kaleen keenya illee hojjechuu kan inni danda'u balfaa qulqulleessuu kan inni danda'u bishaan gahaa yoo qabaate qofaadha. Kaleen keenya kun immoo bishaan gahaa kana hin argatu yoo ta'e hojii isaa dhaabaa deema, dadhabaas deema. Asirratti gaaffii isinii ta'a jedhee kana yaadu guyyaatti nama tokkoof bishaan liitira meeqatu barbaachisaa hamma fudhachuu qabnaa kan jedhu ta'uu danda'a. Akka qorannoon tokko jedhutti namni haala keessa jiru irratti hundaa'ee lafa ho'aadha immoo lafa qorraadha. Hojii maal hojjetaa? Sochii maalii taasisa? Ulfaatinni qaama isaa maal fakkaata? Fayyaan qaama isaa maal fakkaata kan jedhu irratti hundaa'ee average yookiin immoo giddu galeessaan dhiirri tokko guyyaatti bishaan liitirii 3 ol fudhachuu qaba. Dubartiin tokko immoo haalotuma kanaa olitti isiniif kaase kana giddu galeessa godhattee average haga liitira 2 fi isaa ol fudhachuu qabdi. Walumaa galatti kaleen keenya dhiiga qulqulleessuudhaaf qaama keenya keessaa balfaa gara fincaaniitti dabalee qulqulleessuudhaaf bishaan waan barbaachisuuf bishaan gahaa guyyaatti fudhachuu qabna jechaadha. Inni lammaffaan fincaan yeroo dheeraaf qabachuudha. Fincaan yeroo gabaabaaf qabachuun kalee keenya irratti dhiibbaa homaa qabaachuu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee fincaan yeroo dheeraaf qabachuun kaleen keenya dhiibbaa guddaa keessa akka seenu taasisa. Hojii isaa akka dhaabu taasisa. Akkasumas ujummoon fincaan ittiin qabannu kuni yeroo dheeraaf fincaan yeroo qabannee turruu fi hammi fincaanii baay'achaa akka deemu laafaa deema. Fincaan qabachuu dhiisa. Kanaan alatti immoo kaleen keenya hojii isaa akka hin hojjenne dhiibbaa irratti godha. Kanaafuu fincaan yeroo nu qabu
yeroon deemnee fincaa'uu qabna. Fincaan yeroo dheeraaf qabannee turuu hin qabu. Inni sadaffaan ashaboo nyaataati. Akkuma qorannoon yeroo garaagaraa dubbatamu qaamni keenya ashaboo yookiin soogidda amma isa barbaachisu nyaata garaagaraa keessaa hin argata. Ashaboon nyaatatti dabalamuun nama nyaata sanii dabaluun alatti faayidaa addaa hin qabu. Fakkeenyaaf muduraaf kuduraa nuti guyyaatti fudhannu keessa ammi soodiyeemii gahaadhaa oltu jira. Killee nu fudhannu keessa amma soodiyeemii gahaa jira. Akkasumas daabboo nuti alaa binnee soorannu keessa soodiyeemii gahaan itti dabalamee dhufaadha. Kanaaf soogidda yookiin ashaboon nyaatatti dabaluun bu'aa isaarra miidhaa isaatu caalaadha. Keessattuu namoonni keenya gara baadiyyaa jiran soogidda yookiin ashaboo humnaa ol yeroo isaan itti fayyadaman agarra. Akkuma sukkaarri qaama keenyaaf faayidaa inni kennurra miidhaan isaa caalu akkuma sukkaara fayyadamuu hir'isuu yookiin dhiisuu qabnu ashaboollee dhiisuu yookiin hir'isuu qabna jechaadha. Inni arfaffaan hir'iba gahaa rafuu dhiisuudha. Namoonni baay'ee jireenya isaanii jijjiiruuf jecha yeroo baay'ee hir'iba malee hojii irratti dabarsu. Keessattuu barattoonni sadarkaa barumsaa irra jiran yeroo barumsaa isaanii yeroo hir'iba isaanii baay'ee xiqqaa. Sa'aatii 2 amma 2 gadi fa'aa yeroo itti rafantu jira. Inni kun immoo qaama keenya irratti rakkoo guddaa geessisa. Namni tokko guyyaatti yoo xiqqaate sa'aatii 8 rafuu qaba. Yeroon hirriba rafnu qaama keenyaaf yeroo of ijaarsaa, yeroo of qulqulleessuu, yeroo itti of suphuu fi yeroo itti boqonnaa itti fudhatudha. Qaama keenya keessaa immoo kaleen yeroo hirribaa kanatti baay'ee fayyadama. Sa'aatii 24 keessatti kaleen keenya yeroon itti of haaressu, yeroon itti of qulqulleessu yeroo hirribaati. Hir'iba gahaa hin rafnu yoo ta'e kaleen keenya hir'ata, umurii isaa immoo baay'ee gabaabbataa deema. Kanaaf hir'iba gahaa rafuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni shanaffaan qorichoota forsiistuu jedhaman yookiin immoo isa afaan Amaariffaan maastaagashaa jedhan sana heddumminaan fudhachuu. Namoonni hedduun karaa uumamaan wantoota of yaalan dhiisanii mana qorsaatti, dunkaana qorichaatti fiigu. Dhibee immoo salphaadhaaf, mataa dhukkubbii yookiin bowwoodhaaf, waraansaaf maaliif. Isaan dura garuu maaliin dhibeen kun natti dhufe jedhanii sababa dhibichaa qorachuun karaa uumamaan wantoota of yaaluu danda'an karaa uumamaan of yaaluu shaakaluun gaariidha. Fakkeenyaaf dhibee bowwoo yookiin immoo dhibee mataa qabna yoo ta'e gara mana qorsaa deemnee forsiistuu garaagaraa fudhannee itti deddeebinee arras borus isaan kalee keenya miidhuurraa ispoortiiwwan yookiin sochiiwwan garaagaraa gochuudhaan qaama keenya dhiqachuun maasaaj gochuudhaan ginjibilaa fi wantoota garaagaraa dafisnee dhuguudhaan dhibee mataa kanaa ofirraa ittisuu osoo dandeenyu forsiistuudha jennee kiniina nuti fudhannuun kalee keenya irratti dhiibbaa gochiisuu hin qabnu jechuudha. Inni jaaffaan pirootiinii humnaa ol soorachuu. Hubadhaa namoonni keenya qaamni isaanii akka ijaaramuuf yaadanii yookiin immoo ulfaatina qaama isaanii hir'isuuf jecha nyaata bu'aa bineeldotaa ta'an hedduu soorachuun yeroo baay'ee yeroo isaanii dabarsu. Bu'aa bineeldotaa kanneen jennu nyaata foonii fi kanneen akka killee fa'aa dabalata. Kaleen keenya immoo pirootinii bu'aa bineeldotaa ta'an kana qulqulleessuudhaaf yoo xiqqaate sa'aatii 2 haga sa'aatii 3 nyaata kana qulqulleessuu irratti yeroo isa dabarsa. Kana jechuun nyaata yeroo tokko qulqulleessuuf sa'aatii 2 haga 3 hojii kana irratti hedduu yeroo dadhabu umurii isaa xiqqaata deema, dhumaas deema jechaadha. Ulfaatina keenya hir'isuu fi qaama keenya ijaaruudhaaf nyaata foonii fi bu'aa bineeldota ta'an kana baay'isuu irraa kuduraa fi fuduraa soorachuun wal keessa hammi pirootinii qaama keenya madaalamaa akka ta'u gochuu qabna jechaadha. Inni 7ffaan ulfaatina qaamaati. Ulfaatina qaamaa amaloota badaa dhibee kulaaliitiif nama saaxilan keessatti ramaduun waan baay'ee bitaa namatti galu yoo ta'e illee garuu
sochiiwwan nuti guyyaa guyyaatti taasisnu soorata nuti guyyaa guyyaatti soorannurraa kan ka'een ulfaatinni qaama kun waan dhufuuf as keessatti ramadamuu isa dirqama ta'a jechaadha. Akkuma beekamu namni tokko baay'ee furdaadha kan jennu body mass index isaa 25 fi isaa ol yoo ta'e namni suni furdaadha jedhama. Namni kun amma of eeggannoo yeroo itti gochuu qabuu fi sochii qaamaa yeroo itti gochuu qabudha jechaadha. Akkasumas namni tokko baay'ee furdaa yookiin immoo obesity kan jedhamu body mass index isaa percentage 30 fi isaa ol yeroo ta'edha. Namoonni gaafa humnaa ol baay'ee furdatan dhibeewwan akka dhibee onnee kanneen akka dhiibbaa dhiigaa fa'iif saaxilamu. Namni tokko dhibee onnee fi dhibee dhiibbaa dhiigaa qaba jechuun immoo dhiigni nama tokkoo sirnaan ujummoo dhiiga keessa gara kaleetti deemuu dadhabaa jechaadha. Furdina qaama keenya hir'isuuf immoo tokko yoo xiqqaate guyyaatti daqiiqaa 30f torbeetti immoo guyyaa 5f sochiiwwan qaamaa yookiin ispoortii jechuu qabna. Inni lammaffaa immoo soorata keenyallee sirreessuu qabna jechuudha. Isa kana goone furdina qaama keenya hir'isuun miidhaa kalee keenya irra ga'u ittisuu hin dandeenya jechuudha. Inni saddeettaffaan alkoolii dhuguudha. Namoonni baay'een alkoolii xiqqeessanii fudhachuun faayidaa qaba dhibee irraa nama ittisa maal fa'a jedhanii lafa qabu. Kun waan sirrii hin ta'edha. Alkoolii fudhachuun miidhaa yoo ta'e malee faayidaa hin qabu. Alkoolii fudhachuun miidhaawwan hedduu qaba. Qaama keenya irra miidhaa gurguddaatu gaha. Sammuu keenya irra miidhaa gurguddaatu gaha. Kanneen akka dhiibbaa dhiigaatiif fa'aa saaxilamna. Dhiibbaan dhiigaa keenya miidhame jechuun dhiigni gara kalee keenyatti hin deemu. Kana jechuun kaleen keenya miidhame jechaadha. Kanaafuu dhugaatii alkoolii irraallee baay'ee of eeguu qabna. Inni salgaffaan sigaaraa xuuxuudha. Guutumaan guutuutti sigaaraa xuuxuun faayidaa tokko hin qabu. Faayidaa tokko miidhaa malee. Gaafa sigaaraa xuuxnu sigaaraan ujummoo dhiiga keenyaa cufa. Ujummoo dhiiga keenya cufame jechuun dhiigni keenya gara kaleetti gara onneetti hin deemu jechaadha. Fayyaa qaama keenyaa fayyaa dinagdee keenyaa miidha jechaadha. Inni kurnaffaaf inni dhumaan dhibeewwan garaagaraa yoo qabaanne mana yaalaa deemuu dhiisu. Fakkeenyaaf dhibee onnee dhiibbaa dhiigaa fa'aa gaafa qabaannu mana yaalaatti deemnee ilaalamuu yoo baanne rakkoowwan dhiibbaa dhiigaaf onnee keenyaan wal qabatu kun kalee keenya irratti dhiibbaa qaba. Onnee jechaan dhiiga raabsa. Dhiigni gara kalee keenyatti raabsamne taanaan kaleen keenya hojjetu. Dhiibbaa dhiigaa qabna yoo ta'e dhiibbaan dhiigaas kaleen keenya dhiiga gahaa akka hin arganne taasisa. Akkasumas dhibee dhiiga wajjin wal qabatanii fi dhibee ujummoowwan qaama fincaanii fa'aa wajjin wal qabatan kana deemnee yeroo gabaabaa keessatti yaalamu. Ogeessa yaalaa fudhachuu isaan kana gochuu qabnaadha. Gaa'umatti barumsa keenya irraa barumsa ajaa'ibaa akkasii argattan abdiin qaba. Kaleen keenya waan qaama keenya ittiin socho'uu danda'u the main party waan ta'eef kalee keenyaaf eeggannoo cimaa gochuu qabna. Kalee keessan eeggadhaa. Bishaan dhugaa, alkoolii dhiisaa, sigaaraa nama kamiyyuu akka isaan fayyadaman hin himamu. Sigaaraa namoonni suusiiwwan araadawwan sigaaraa qabdan dhaabaa qaama keessaniif eeggannoo godhaa. Nyaata keessan sirreeffadhaa. Sochiiwwan garaagaraa ispoortiiwwan garaagaraa taasisaa isiniin jedhaa. Waan daawwattaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo biraan ammoo lagarratti nagaan tura. Gabaabumatti barumsa keenya irraa barumsa ajaa'ibaa akkasiin argattan abdiin qaba. Namoonni keenya yeroo irraa kana dhibee kaleetiin hedduu rakkataa kalee isaanii baqaqsanii opereeshinii garaagaraa yeroo itti aantu baay'ata biyya keenya keessatti. Kun immoo hojii nuti guyyaa guyyaatti raawwannu irraa rakkoo nuti ofii keenya ofitti uumnu irraa waan madduuf namoonni keenya kalee keessaniif eeggannoo taasisaa. Bishaan gahaa dhugaa. Ispoortiiwwan garaagaraa hojjedhaa yookiin immoo sochiiwwan garaagaraa taasisaa.
nyaata yookiin soorata keessan sirreeffadhaa. Dhugaatii alkooliif sigaraa xuxurraa of eegaa. Ashaboo yookiin soogidda baay'inaan soorachuu irraa hir'isa. Yoo dandeessan immoo dhaabaa. Hirriba gahaa rafaa. Boqonnaa kalee keessaniif kennaan isiniin jedha. Asumarraan namoonni viidiyoo kana daawwattan laayikii tuqaa. Yaada qabaattan koomentii keessatti barreessaa. Dhimmoota fayyaaf wal qabatan hedduu karaa chaanelii kanaa argattu. Viidiyoo biraan amma wal agarutti nagaan tura.